Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaallu tokko tuqaa lama branch of physics kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Branch of physics gaafa jennu damee fiiziksii dameewwan fiiziksii waliin ilaalla. At the end of this section you should be able to erga sectionii kan mata duree kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan asirra isinii kaa'eera. Maanni describe the different branch of physics dameewwan fiiziksii ibsuu danda'uudha qabda jechuudha. Dameewwan fiiziksii asirratti nu tarreeffamaniitii jiru. Some branch of physics and their description. Description isaanii faana maalummaa isaanii faana nu ibseetii jira jechuudha. Asirraa ilaallu mechanics. Egaa isaan kun branchii isaaniiti jechuudha. Branchii maaliitii warra asirratti tarreeffamanii isaan kun branchii fiiziksiiti dameewwan fiiziksii. Jalqaba irratti maal argina? Mechanicsii. Mechanicsii maal akka ta'e waliin ilaalla. Mechanics is a branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reverse of force. Egaa mechanicsii jechuudha damee fiiziksiiti. Damee fiiziksiiti waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Waa'ee sochiiti. Waa'ee moshiniiti kan inni qo'atu jechuudha. Waa'ee sochiiti. Egaa sochiin sun humni irratti dalageeffames ta'uu danda'a. Osoo humni irratti hin dalagaanis socho'uu danda'a jechuudha. Without or with the reverse of force. Humni irratti dalagaayis ta'uu danda'a. Humni osoo irratti hin dalagaanis ta'uu danda'a sochiin sun. Mechanicsii waa'ee maalii qorata egaa? Waa'ee sochiiti. Sochiin sun humni irratti dalageeffames ta'uu danda'a. Osoo humni irratti hin dalageeffamnis ta'uu danda'a jechuudha. Mechanics can be further divided into two branch, namely quantum mechanics and classical mechanics. Egaa mechanicsii kana bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Innis maanni branchii mechanicsii kanas branchii lamatti qooduu dandeenya. Damee bakka lamatti jechuudha. Damee isaa bakka lamatti qooduu dandeenya. Isaas maalinni maqaan isaa quantum mechanicsii fi quantum mechanics and classical mechanics jennee qoodna jechuudha. Quantum mechanics deals with the behaviors of smallest particle like neutron, proton, and electron, while classical mechanics is a branch that deals with law of motion of force and physical object. Quantum mechanics kan jennu egaa amaloota partikuloota xixiqqoo kan akka niwuutiroonii, pirootoonii, elektiroonii isaan kana qorata jechuudha. Eenyu? Quantum mechanicsii jechuudha. Classical mechanicsii immoo maanni law of motion of a force and physical object. Inni immoo waa'ee seera sochiiti kan inni seerota sochiiti kan inni qoratu jechuudha. Seera sochiiti akkasumallee physical object warreen ta'an isaan kana kan inni qoratu jechuudha. Warreen gurguddaa ta'an jechuudha kan inni qoratu. Inni itti immoo damee fiiziksii kan ta'e acoustics. Acoustics is a branch of physics which deals with the study of sound and its transmission, production and effects. Egaa inni immoo waa'ee maaliiti kan inni qoratu jechuudha. Damee fiiziksiiti. Damee fiiziksiiti waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Waa'ee saawundii, waa'ee sagalee, sagaleen akkamitti kan inni darbu, akkamitti kan inni uumamu, akkamitti kan inni dhiibbaa uumu kan jedhu kan qoratudha jechuudha. Inni itti immoo optics. Optics is a branch of physics which deals with the behavior, propagation and the property of light. Inni immoo waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Waa'ee ifaati jechuudha. Akkamitti ifti kan inni uumamu akkasumallee amala ifaa kan qoratudha jechuudha. Eenyunni? Opticsii. Inni itti immoo thermodynamics. Thermodynamics. Thermodynamics is a branch of physics which studies thermal energy and the transfer of heat. Inni immoo waa'ee maaliiti jechuudha? Waa'ee enerjiiti qorata jechuudha. Anniisaan akkamitti kan inni daddarbu kan jedhu akkasumallee
ho'i akkamitti daddarba kan jedhu kan qoratu eenyudha? Thermodynamicsidha jechuudha. Inni itti aanu immoo damee fiiziksii kan ta'e Electromagnetismidha. Electromagnetism. Electromagnetism is a branch of physics which deals with the study of electromagnetic force like electric field, light, magnetic field, etc. There are two aspects of electromagnetism, which are electricity and magnetism. Egaa electromagnetismiin biraanchii fiiziksiiti. Damee fiiziksiiti. Waa'ee maaliitti kan inni qoratu? Electromagnetic force humna electromagnetikii akkasumallee electric fieldii, dirree elektirikii, laayitii, magnetic fieldii, dirree magneetii isaan kana kan inni qoratu jechuudha electromagnetismiin. Egaa electromagnetismiin waan lamarraati kan inni dhufe. Maaliif maalirraa? Electricity fi magnetismii isaan kun walitti dhufuudhaan electromagnetismii nuu kennan jechuudha. Inni itti aanu immoo nuclear physics. Nuclear physics is a branch of physics which deals with the structure, properties, and reaction of the nucleus of atom. Kun egaa chemistry faana xiqqoo kan wal qabatudha jechuudha. Waa'ee maaliiti egaa? Structure isaa, property isaa, reaction isaa, reaction eenyu? Nuclei jechuudha. Nucleus of atom kan atomii jechuudha. Structure isaanii maal kan inni fakkaatu? Caasaan isaanii maali kan inni fakkaatu? Property isaanii maali? Reaction isaanii maali kan jedhu kan qoratudha jechuudha. Eenyu? Nuclear physics. Inni itti aanu immoo Astrophysics. Astrophysics is a science that employs the method and principle of physics in the study of astronomical objects and phenomena. Egaa astrophysiksiin gaa saayinsiidha. Waa'ee maaliitti gaa kan inni qoratu? Waa'ee astronomical object kan akka galaksiiwwanii kan qoratu, dachee keenyarra, hawaa keenyarra maaltu jira kan jedhee qoratu eenyudha? Astrophysicsdha jechuudha. Pilaanetota keenya kan qoratu kana eenyudha? Astrophysicsdha jechuudha. As our technology evolved over the century, physics has expanded into many branches. Some of the branches of physics are summarized in table 1.1. Egaa haguma teknooloojiin babal'achaa dhufu dameen fiiziksiis babal'achaa dhufeera jechuudha. Exercise 1.2 yoo ilaallu, list as many physical phenomena in your surrounding as you can. Describe in which branch of physics each physical phenomena can be categorized. Maal goota jechuudha? Naannoo keessanitti waan fiiziksiidhaan hojjetames ta'uu danda'a. Isaan kana fudhattanii biraanchii fiiziksii isa kam jalatti ramadama kan jedhu ramadaa isiniin jedha. Egaa maal fudhattu jechuudha isin? Fakkeenya fudhattan gamoo naannoo keessanitti ijaarame yoo fudhattan as keessaa isa kam jalatti ramadama jechuudha? Makaaniksii jalatti ramadama. Makaaniksii egaa bakka lamatti qoonnee turre. Maalitti qoonnee turre? Quantum makaaniksii fi classical makaaniksii. Quantum waa'ee smallest particle jenneerra. Smallest particle classically inni ta'e immoo classical mechanics'n immoo inni immoo maani law of motion of force and physical object. Physical object egaa kanaafuu mechanicsii jala ta'aa jechuudha. Mechanicsdha kan waa'ee sanaa qoratu. Innis isa kamidha? Classical mechanicsii ta'a. Itti aansuudhaan ka'ii konseptii kanaa ilaallu maal jedha? Physics is a branch of natural science that attempts to describe the basic mechanics that make our universe behave.
the way it does. Fiiziksiin gaa damee saayinsii uumamaati. Waa'ee maaliitii kan inni qoratu? Waa'ee hawaa keenya kanaa kan qoratudha jechuudha. Konseptii itti aanu immoo maali? The branch of physics including mechanics, acoustics, optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics isaan kana jechuudha. Dameewwan fiiziksii. Dameewwan fiiziksii isaan kanadha. Viidiyoo itti aanuun tokko tuqaa sadii related field to physics. Fiiziksiin fiildiiwwan biroo faana hariiroo inni qabu jechuudha.